bulchiinsa aanaa Heeban Arsii kana bakkaadara baawuzooni kibbaba. Gaachanni sabaa abdiin saba Oromoo woboon godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii fi aanaa Arsii Nageellee keessatti tarkaanfiilee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo guddaa argachuu beeksise. Harargee ba'aa magaalaa Harar keessatti ilmaan Oromoo ergamtoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin hidhatti guuramaa jiraachuun dhaga'ame. Keellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti hidhaan murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu himan. Imaltoota gammoojjii Saharaa keessa dabraa turan keessaa namoonni 50 du'aan boqochuun himame. Waxabajjii 5,2026 ashamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa hooti. Gaachanni sabaa abdiin saba Oromoo woboon godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii fi aanaa Arsii Nageellee keessatti tarkaanfiilee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo guddaa argachuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Reefi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibba bahaa godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii fi aanaa Arsii Nageellee keessatti tarkaanfiilee isaa waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo guddaa argachuu ajajaan woboo zoonichaa ibseera. Reefi gaachanni sabaa woboon waxabajjii 4 bara 2026 aanaa Heeban Arsii fi bulchiinsa magaalaa Buljootaa keessatti tarkaanfii tiksitoota maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP irratti fudhateen humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabee waajjira bulchiinsa magaalichaa guutummaatti to'annoo woboo jala oolchee jiraachuu ajajaan woboo zoonichaa ibseera. Tarkaanfii ajaa'ibsiisoo woboon godina Arsii lixaa aanaa Heeban Arsii keessatti fudhate kanaan waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP dhibbootaan lakkaa'aman du'uu fi 89 ol kanneen tahan ammoo madoo cimaan adabamu akkasumas loltoonni mootummaa hedduun harkaan qabamanii booji'amuun harka woboo jiraachuu ajajaan woboo bakkichaa ifoomseera. Akka odeeffannoo woboo bakkichaa ibsutti tarkaanfiin kun kan fudhatame magaalaa Heeban Arsii Goljootaa ganda shophaa bultumii fi kaambii kutaa magaalaa aanaa kan taate ganda dagaagaa duwwaa lamaa keessatti yoo ta'u woboon tarkaanfii guggubduu fudhate kanaan humna diinaa hedduu barbadeessee guutummaa guututti magaalichaa fi naannicha dhuunfaa jala oolchee jiraachuu ajajaan woboo bakkichaa eeraniiru. Lola taasifame kanaan madoon waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP namni 89 magaalaa Shaashamannee hospitaala Malkaa Odaa seenuu fi isaan keessaa namni 10 erga hospitaala seenanii du'uu fi madoon namni 14 humna yaaltota hospitaalichaatti ol ta'uun gara hawaasaatti riferii taatee jiraachuu akkasumas kan lolicha irratti du'an hanga ammaa dirree lolaa keessaa akkuma biyyoo sibatanitti jiraachuu odeeffannoo woboo irraa argame ni mul'isa. Injifannoo guddaa woboon argamsiise kana keessatti meeshaalee waraanaa hedduu fi rasaasa garaagaraa danuu kophiilee waraanaa hedduu akkasumas dookumentiiwwan garaagaraa kanneen iccitii keessoo waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP saaxilan dabalatee dugda diinaa irraa hiikkachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Injifannoo milkaa'ina qabu argamsiiseera. Harargee ba'aa magaalaa Harar keessatti ilmaan Oromoo ergamtoota mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin hidhatti guuramaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee bahaa magaalaa Harar iddoo Keellaa jedhamtutti ergamtoonni murna maafiyaa mootummaa bilchiginnaa PP paartii biraa maaliif filattan jechuun jiraattota hidhatti guuruu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Namoonni baay'inni 12 ta'anii fi kan maqaan isaanii adda hin baane waxabajjii 1,2026 sababa paartii badhaadhinaa filachuu diddaniin misoomaa fi nageenya gufachiisuuf carraaqaa jirtu jechuun yakkamanii reebichi hamaan irra gahuun hidhatti darbatamanii dararaa ulfaataa argaa kan jiran ta'uu jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ibsaniiru. Magaalicha keessatti miidhaan sanyummaa wal qabatu heddumminaan akka malee kan mul'atu yoo ta'u ilmaan Oromoo qe'ee isaanii keessatti akka alagatti ilaalamuun tajaajila argachuu qaban dhabuu fi
maqaa adda addaatiin yakkamanii hiraarfamaa jiraachuu maddeen magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti hidhaan murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu himan. Gabaasni oduu kanaa akkatti aanutti dhiyaata. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessatti hidhaan ergamtoota murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin jiraattota irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Loltoonni maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP akka sobaa ilmaan Oromoo irratti raawwatan cimsuun magaalaa Dambidolloo ganda duwwaa 3 keessaa obbo Lammeessaa Dabalaa fi dargaggoo Dabalaa Tafarii halkan ukkaamsuun mana hidhaatti darbanii dararaa jiraachuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeraniiru. Akka jiraattonni magaalichaa himanitti namoonni kun siyaasaa kam keessaa qooda kan hin qabnee fi hawaasa keessatti jaalatamummaa guddaa kan qaban yoo ta'u, loltoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP sobaan yakkanii maqaa bilbila sa'aatii tokko ol haasoytu hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun waajjira poolisii ganda duwwaa 3 keessatti hidhanii dararaa kan turan ta'uu fi yeroo ammaa kana achii baasanii ganda duwwaa 3 keessatti hiraarsaa jiraachuus itti dabaluun eeraniiru. Imaltoota gammoojjii Saharaa keessa dabraa turan keessaa namoonni 50 du'aan boqochuun himame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Imaltoota gammoojjii Saharaa keessa darbaa turan keessaa namoota 50 kan ta'an du'aan boqotan. Namoonni gammoojjii Saharaa keessa darbaa turan konkolaataan ittiin imalaa turan hojiin ala ta'uun erga bakkeetti harcaafamanii booda isaan keessaa namoonni 50 ta'an dheebuudhaan dhuman. Imaltoonni kunneen feestivaala musliimotaa Maaliitti qophaa'e irratti hirmaatanii deebi'aa turan. Bakka ijoo Nijeerii fi Aljeeriyaa jidduutti argamtu Asaamakaa irraa kiiloomeetira 80 irratti bishaan imaltoota kunneen jalaa dhume. Biyyoonni bulchiinsa Ingiliz jala turan ibsa baasaniin iddoo baay'ee ho'aa ta'etti sadarkaa socho'uu dadhabanirra ga'an waan isaaniif barbaachisu tokkollee argachuu waan hin dandeenyeef lubbuun turuun rakkisaa ture jedhan. Namoota imala irra turan keessaa 2 qofatu lubbuun hafan. Konkolaataan ittiin imalaa turan magaalaa Maalii Teelaa Handak irraa wayita ka'u kallattii akka dogoggoree ture ibsameera. Konkolaachisaa fi imaltoonni guyyaa guutuu konkolaataa sana suphuuf yaalii taasisaa turan garuu hin milkoofne. Konkolaataa suphuu hin dandeenye. Bishaanis jalaa dhumee ture. Ho'a akkaan hamaa ta'e keessatti ukkaanfamanii turan. Konkolaataa cinatti reenfa hedduutu argame jedha ibsi kun. Kanneen du'an iddoo tokkotti awwaalaman. Bakka konkolaataan itti cabe irraa iddoo dhihootti argamutti konkolaataa biraan namoota 60 fe'ee hojiin ala ta'ee argameera. Imaltoonni konkolaataa kana suphuuf guyyoota 3 yaalanis homaa tokko hin milkoofne jedhan. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.